Gara oduu itti aanutti wayita ceenu qabsoo hidhannoo waggoota 40 booda waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaarraa gara aanaalee fi magaalota Oromiyaa hedduu bilisa baasuutti cehaa jiraachuutu dubbatama. Daandii dheeraan waraanni bilisummaa Oromoo ABO-WBO'n keessa darbe maal fakkaata? Sochiin waraanaa amma jiru hoo? Guyyoo waariyoo ragaalee gamaa gamanaa bu'uura godhachuun waan qindeesse qaba. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Qabsoo waggoota 50 oliif uummata Oromootti dhiiga turgalmaan ga'uuf maqaa qabsaa'ota waraanicha gameeyyii duraatiin duulbanee jedhu waraanni bilisummaa Oromoo jechuun WBO'n kibba jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa dabalatee dheedoddu dhuunfachuun uummataan simatama jiraachuu saragaaleen agarsiisu. Hiree abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaa murteeffachuu haayoo jedhuun bar 1973 hundeeffamuun isa dubbatama jaarmiyaan uummata Oromoo guddichi ABO'n yookaan addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessatti dureen hirmaatullee haayoo mana ba'ee osoo milkeessuun turuu isaatiin dabri hooggantooti jaarmicha wal qoqqooduun harca'uu isaatiin namoota hedduun qeeqamaa turan. Rasaas tokkitti elma qilxuu argarra dhukaasee jedhanitti fufsiisu waggoota 40 darbaniif qawwee lolaa tura ABO-WBO'n ilmaan isa qaalii boson keessa lolaa turte qofa don taane uummati nagaa hedduullee maqaa isaaniitiin nyaatamu isaa dubbata. Qubii afaan Oromoo jalqabsiisu dabalatee Oromoof Oromummaa leellisuu waggoota dheeraaf haymal jaarmiyaa magarsa barii leencoo lataa galaasa dilboo Daawud Ibsaa Laggasa Wagii Gollichi Dheenge Bonayyaatiif kumsa dirriba lammeessa yookaan jaalmarroo akka war faranjoota bar 2018 irra jalqabuun maqaa WBO jedhuun jilaan deemu isaa dubbata. mootummaan maqaa OPDO ragar biltsiginnaa jijjiirate qabsoo uummata Oromoo butatu kun fedhii uummata Oromoo eegsisuuf fedhii waan hin qabneef qawweennaaf way jechuun ciche qawwee dide kadhadhaba waraanni kun chaarteriin boodallee marsalammeessoof qawwee fudhatee bosona isaa deebi'uun mootummaa wal dhur deebiin itti xiyyaad. Mootummaan Itoophiyaa garee tan torbaan tokko keessa barbadeessee likki galcha walitti gannuu dhiisa jedhullee waraanni kun humnaaf irra dhibii dabalachaa dhufoon Oromiyaa kibbaa jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessa mootummaa lolaa dhuuf. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed immoo intarneetti cufuun ibsaallee balleessee uummata lixaaf kibba Oromiyaa jiran adabbiif saaxil maqaa shanee jedhulleetti moggaasuun qaamidhate qawwee lol qofa don taane wargaree tanaa waltidhat qabdan jedhuun cuuf dhabamsiisuun akka bineensaatti jeesu dabalatee fuula uummata dura dargaggoo ganna 17 rashanuun Oromoo dheekkamsiise. Dargaggootaaf qeerroon Oromoo jajjabduun kumaatamaan guuramte manidhaa qubsiifamti. Baay'een halkan baafamuun rashanaman qacarraan lubbuu olchifteetti boson seenuun miseensi loltu waraan bilisummaa Oromooti jeetti. Haal kanaan waraanni jabaateetti fufuun waggoota 3 darban dacheen Oromiyaa dhiigaan laaqamuun jireenyi uummataalleen qisaasa'e. Dhuma bar 2020 irratti argamna. Ajajaa waraan lixa jaalmarroo jedhamu yookaan kumsa dirribaa lol aana gidaamii gandi giraayis hookaa godhame rukutame miliqee ture. Yeroo hedduu illee daggal keessa dhoksanii yaalchisaa turan. Yeroo ammaa yeroo hawaasa irra arganneen aana gidaamii naannoo Abunna Koomaati jedhamu keessa du'e argame jira. Xummurji muddee bar 2020 keessa ajajaan poolisii godina Qeellam Wallagga tokko inspektar Zalaalam namoomsaa nami jedhama akkan jechuun tiibirra dubbaate. Ji'oota 3-4 duub dabareen tamuca mataa yubataati. Aljaziira Ingiliish immoo galgal kana daawwadha jechuun uummatallee baannaati. Dirriba lammeessa Man Oromo Liberation Army member operating inside Oromia. Kumsa dirriba lammeessaa jedhama. Miseensi waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba kadhimmi jecha lamiilee nagayaa kan qoratti jiraannaan hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa harka qabduuf sababi guddaan hacuucamuuf mirgi ofii murteeffachuu dhabu sab guddaa Oromootii fi sabaaf sablammoo cunqurfamtoota yommuu taatu biyya ofiiyyuu dhukkubsatte hufuu jirtanaaf addunyaan qorichi bira barbaaduun dogongoora. Soba biyyir deddeebiin odeessu. Adoon beekii yiikkisanii boo'u jaarmii addunyaatiif labsii yeroo tattama bakka cufan mootummaan labsa nageenya uummata qilee haa'u malee akka tokkollee hin qabdu. Loltumata guduruu mootummaa yeroo 5 olii jeemi jedhu dubbaate. Fuulli miidiyaalee hawaasaa wacee dibbisee girrisee bookeesse. Mucaanaa dirriba lammeessaa marroo marsi shaneessoof dunjifate haa'uun isa nama heddumamsiisuun amantummaa mootummaan uummata irra qabullee qilee heetti. Dubbii waan jabaatu fakkaatti. Abiy Ahmedilleen paarlama Itoophiyaa horiyaammachuun shaneef TPLF shoror keessa jedhee madda harkanaa baasaa jedhe. Manni marii bakka bu'oota uummataalleen guutuma
guutuu waan namoota muraas dabart ayyeetii jedhaan daraarriin uummata ammoo jabaatteet foofte. Generated by Prime Minister Abiy Ahmed could lead to further investigation and arrest of groups members and supporters. Dhumijji dabre kan keessa waraanni bilisummaa Oromoo kakiib lixaaf jiddu galeessa Oromiyaatti argamu waliyaamuun kor godhatee jedhaan hooggantoota haarawallee filaati. Kumsa dirriba lammeessaa jechuun jaalmarroon abba gadaa ta'e. Ittaanaanaaf goollichi dheenge bonayya duraanii kawaraan kibbasa togganaa jedhamaaf gammachuu abbooyyee mottaan abba gadaa ta'uusaa dubbi himaan dhaabbaticha kadil addunyaa booda tarbii addunyaaf balbaloom. Torbe lamaan booda marroon Associate Press irra dhiyaachuun akkan jedhe. Amma furmaati jiru mootummaa kan afaan inni dubbachuu barbaadu qofaan dubbisuun angorra qilee kaa'u. Kaanirrallee duub TPLF waliin firummaa uumachuuf murteessina jira jechuun addunyaatti. Garee addi bilis baasa uummata Tigraay jechuun TPLF waliin armaan durallee wal jaalal waan hin qabneef yookaan dabii isaan uummata Oromoo irra godhan guddaa waan taateef duubirra wal gaafannaa jedhe. Namni haarrifatee duun burjujjaa. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma waada seenetti haleella riphee lolaarra gar waraan fuullee jechuun konvenshiinaal waarii ce'uun isa dhaga'ame. Godinoota Oromiyaa kibba lixaaf jiddu galeessa keessa Gujii Booran Wallaggaaf jiddu galeessa keessa duulli guddaalleen godha. Baankii Oromiyaa irra komaandarooti waraana lamliiban gurraachaatiif jimareebaa godhan jedhaniin karaan guddaan mooyyele ka'uun bulee hora kee qaxxaamure dilla geessu waraan Gujii cibra oda adoolaatiin weerara. Aanaaleef magaalonni Booran liiban kanneen akka Malka Gubaa Boobaaf Bulbul Gumeel Dalla yookaan Ardaan Madheera faan immoo cibra Soddon Booroo harka kufaan. Karaan guddaan nageelle Booran irra ka'uun aanaaleef magaalota akka qaxxaamuruun hawaasa geessimmoo adool harqalloof waadaratti ijoollee jimareebaa cibra oda adoolaatiin cufamuusaa dubbata. Waggoota 40 booda waraanni bilisummaa Oromoo riphee lolarra gar hidhee horaa jijjiiramuusaa dubbata. Haraan baay'een cufamu magaalota afaanaaleen baay'een harka waraan bilisummaa Oromoo galuuf qaamoleen mootummaa sochii kamuu dhaabuu viidiyoo akka kan ergamtu qorachuun akkasumallee uummata naannoo irra bilbilaan qulqulleeffachuun mirkaneeffanne jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 40 booda riphee lolarraa gar laf qabachuu ce'ee jedhaan.